muslimni dachii tanarra jiru hundi kaayyoon isaa wal fakkaataadha. Innis jireenya addunyaa tanaa irratti haala gaariin jiraatuu fi guyyaa kaafamaa sana immoo jannata seenuudha. Jannata seenuu waan salphaa miti. Dalagaa hedduutu nurraa eegama. Karaan jannata nama geessu gufuu baay'ata. Haa ta'u malee ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam karaa hedduu kan gara jannataa nu geessu nuuf dhaamanii jiran. Karaa hedduu isaan nuuf dhaaman kanneen haga humna teenyaatiin yoo qabanne inshaallah duniyaa akhirattis ni milkooyna. Karaa muslimni jannata ittiin seenu keessaa inni ijoon iimaana qabaachuudha. Namni iimaanni isaa haalaan guutuu ta'e ammoo inshaallah jannata ni seena. Garuu sadarkaa iimaanaa sanirra gahuun barbaachisaadha. Waa'ee iimaanaa irraa yeroo haasawan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Namni wantoota kanneen sadeen gonfate mi'aa iimaanaa argatee jira. Inni dura rabbii fi ergamaa isaa waan dachii tanarra jiru hunda caalchisee jaalachuudha. Inni lammataa immoo nama tokko rabbiif jecha qofa jaalachuudha. Kan sadaffaa immoo kufrii keessaa eega bahaniin booda gara kufrii deebi'uu jibbuudha jedhan. Akka dubbii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kanaatti qabxiin ijoon sadii ibsamee jira. Sadanuu jaalalaa fi jibbaa wal qabatu. Rabbii fi ergamaa isaa jaalachuu, mu'mina jaalachuu, kufrummaa jibbuu, kufrii jibbuun ammoo islaamummaa jaalachuudha. Kanaafuu kunis jaalala karaa jannataa nu geessu keessaa tokko jechuudha. Nuti musliimoonni jaalala guutuu fi tawwaan hunda caaltu rabbii fi ergamaa isaatiif qabaachuu qabna. Qophii har'aa keessattis waa'ee haala amala namoota rabbii isaanii jaalatan irraa haasofna inshaallah. Rabbiin uume jaalachuun filmaataa miti. Rabbiin jaalachuun nama muslima ta'ee jannata seenuu barbaadu hunda irratti dirqama. Eega rabbi jaalachuun dirqama ta'ee dhuguma rabbii keenya ni jaalannaa laata jennee of gaafachuun barbaachisaadha. Nuti dhuguma rabbii keenya yoo jaalannu rabbiin keenya illee akka nu jaalatu beekuu qabna. Mee namni rabbii fi jaalatu amala akkamii qaba? Qabxiilee muraasa haa ilaallu. Rabbiin quraana isaa kabajamaa suuratul maa'idaa suuraa 5ffaa aayaa 54 irratti akkana jedhe. Yaa warra rabbitti amantan isin keessaa namni amantii kanarraa of duuba deebi'u yoo jiraate rabbi bakka isaanii namoota isa jaalatanii fi innis isaan jaalatu kan mu'mintoota irratti garaa laafoo tahan kan kaafira irratti jajjaboo tahan kanneen karaa isaa irratti wal'aansoo godhan amantii isaaniitiif jecha nama isaan qeequ namoota hin sodaannee ni fida. Kuni fadlii rabbiiti nama fedheef kanna jedhe. Akka aayaa tanaatti qabxiiwwan haalaa fi amala namoota rabbii isaanii jaalatanii afur ibsamaniiru. Inni duraa mu'mintootaaf garaa laafoo ta'uu isaaniiti. Rabbii keenya jaalachuu keenya beekuu yoo barbaanne amala kana qabaachuu keenya ofaa qorannu. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaaniitiif hedduu garaa laafoo turan. Akka tasaa tahee sahabaan tokko yoo jidduu isaaniitii dhabame eessa dhaqa jedhanii iyyaafatu. Ijoollee abbootiin isaanii jihaada irratti shahiidan ammoo ofitti qabanii jaalala abbummaa kennaafii turan. Sahaboonnis akkasuma jaalala cimaa waliif qabu turan. Ansaaronni Madiinaa yeroo muhaajiroonni Makkaa isaanitti dhufan akkaan ofitti dhiyeessuudhaan kunuunsanii jiran. Hedduun isaanii qabeenya isaanii qooduudhaaf yaadanii turan. Kan haadha warraa walii hiikuudhaaf karoorfatanis hedduudha. Kun hundi jaalala isaan rabbii isaaniitii fi amantii isaaniitiif qaban irraa madde. Nutis amala kana horachuudhaaf tattaafachuu qabna. Obboleeyyan Islaamaa kan funyoon laa ilaaha illallah walitti nu hiite hunda ofitti dhiyeessuudhaan isaan wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Yeroo rakkoo isaan cinaa dhaabbachuu, yoo rakkoo isaanii furuu dadhabnes rakkoo isaanii qooddachuun rabbii keenyatti dhiyaachuu dandeenya. Haalaa fi amala warra rabbiin jaalatuu keessaa tokko mu'minatti garaa laafuu yoo ta'e amala kana godhachuudhaan haa agarsiisnu. Eenyutu mu'mina, eenyutu munaafiqa nuti hin beeknu. Kanaafuu nama laa ilaaha illallah jedhu hunda rifachiisuu irraa haa fagaannu. Musaafiraa fi darasoota ilmii barachuudhaaf jecha biyya isaanii irraa bahanii gara biyya keenyaa dhufan yoo gargaarsa nu gaafatan isaan rifachiisuu hin qabnu. Garaa isaanii laafnee yoo qabaanne waan qabnu isaanii qooduu yoo dadhabne ammoo dubbii gaarii fi laaftuun isaan gaggeessuun barbaachisaadha. Haala amalli warra rabbi jaalatuu kan lammataa warra rabbitti kafaree irratti jajjabaachuudha. Warra kafaree irratti jajjabaachuu yeroo jedhamu mirga isaanii sarbuun isaan cunqursuu jechuu miti. Tarii ollaa keenya namoonni kafaran jiraachuu malu. Namoonni kunniin ilma namaa ta'uu isaaniitiin haqa nurraa qabu. Akkasumas ollaa keenya ta'uu isaaniitiinis haqa nurraa qaban. Haa ta'u malee dhimma kufrummaa isaaniitiin wal qabatee isaan mormuu qabna. Kufrummaa isaanii isaaniif dhugoomsuu hin qabnu. Ayyaana isaaniitis beekamtii isaaniif kenninee isaan waliin ayyaaneffachuu hin qabnu. Yeroo daangaa rabbii dabranii dubbii hammeenyaa dubbatan isaan mormuu qabna. Karaa sirriirran jirtan jennee isaanitti himuu qabna. Kanaan ala isaan waliin ayyaaneffataa dubbii isaanii dhugoomsaa rabbi jaalannee jirra jechuu hin dandeenyu.
haala amalli sadaffaan kan jaalala nuti rabbiif qabnu agarsiisu karaa isaa irratti jihaada godhuu yookaan ammoo karaa isaa irratti wal'aansoo godhuudha. Jihaadni yookaan ammoo wal'aansoon sadarkaa fi bifa garaagaraa qaba. Jihaadni guddaa fi inni jalqabaa lubbuu ofii irratti waraana labsuudha. Lubbuun teenyatun fedhii hedduu qabdi. Fedhii isii kana daangeessuu fi qabuu qabna. Kanaafuu ajaja rabbii akka fudhattu leenjisuun barbaachisaadha. Yoo fedhii keenya irra fedhii rabbii keenyaa caalchisne isa jaalannee jirra jechuu dandeenya. Akkasumas yeroo daangaan dabramuu fi yeroo adawiin kallattii hundaan islaamummaatti duutu isaan dura dhaabbachuunis nurraa eegama. Arrabaan taatee humnaan qabeenyaanis ta'u lubbuun karaa rabbii irratti jihaada godhuudhaan adawii diin rabbii kana balleessuuf duultu dura dhaabbachuu qabna. Qeeqaa fi arraba namaa sodaachuu dhabuudhaan waan islaamummaan nurraa barbaaddu dalaguun jaalala rabbii nuuf argamsiisa. Rabbiin keenya waan hedduu nu ajajee waan hedduu irraa nu dhorkee jira. Wantoonni inni nu ajajee fi irraa nu dhorke immoo faayidaan isaanuma mataa keenyaati. Kanaafuu waan inni nu ajaje jabeessinee hojjechuu qabna. Waan inni irraa nu dhorke irraa fagaachuunis barbaachisaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana namni ajaja rabbii hordofee khayrii dalage ni qeeqama. Akka nama boodatti hafaattis lakkaawama. Fakkeenyaaf areeda guddisuu, kufuu gabaabsuu fi heddumminaan gara masjiidaa deemuun namoota hedduu biratti akka boodatti hafummaatti ilaalama. Akkasumas dubartootaaf ammoo hijaaba uffatanii qaama ofii haguuguu fi mataa ofii gadi qabachuun ni qeeqama. Nuti jaalala rabbii yoo barbaanne wantoota kanneen raawwachuu irraa fagaachuu hin qabnu. Namni fedhe waan fedhe dubbatus nuti karaa sirrii irra dhaabbannee ajaja isaa raawwachuun barbaachisaadha. Wantoonni jaalala rabbii nuuf argamsiisan kanneen haalaa fi amala guyyuu ittiin jiraannu ta'uu qabu. Namoota islaamummaa himatanii fi funyoon islaamummaa walitti nu fiddee hundaaf garaa laafuu qabna. Ejjannoon kufrii irratti qabnus haa jabaatu. Haga humna teenyaatiin adawii dura haa dhaabbannu. Kan maallaqa qabu maallaqaan, kan humna qabu humnaan, kan dubbii danda'u haasoo isaatiin islaamummaa tana bira haa dhaabbatu. Waan dalaynu hunda rabbiif jecha dalaguu aadaa haa godhannu. Namni maal nuun jaa sodaatuun hin barbaachisu. Dalagaa dalaynu hunda rabbiif jecha qulqulleessinee ikhlaasaan haa dalaynu jecha qophii har'aa xumurra. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.